tournée n'est pas annulée, au contraire, elle continue, elle marche très très bien. Attends, mais ce serait fait lourd de venir te voir sur scène. Ah oui, attends, mais tu dois y aller, d'ailleurs. Bah oui, attends, on avait même acheté des billets. Regarde. Est-ce que vous avez regardé la date du concert? Oui, 14. Oui, 14. Ouais. C'est écrit dessus. Oui, mais aujourd'hui on est le 15. Comment ça, on est le 15? Non, je comprends pas. Comment ça, on est le 15? Bah, regardez sur vos téléphones. Ah oui, sur mon téléphone, il y a écrit le 15. Merci. Non, mais c'est pas la peine de le rallumer, on est bien le 15, hier c'était le 14 et c'était hier mon premier concert. Ouais, la fin triomphe, hein, c'était génial. Oh là là, ça veut dire qu'on a raté ton premier concert. Non, mais c'est pas possible, ça. Bon, j'avoue que j'étais un peu surprise de ne pas vous avoir vu, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Ouais, grave, mais en même temps, on pouvait pas faire autrement. On avait promis à Lali de l'amener au resto. Mais oui, on avait promis à Lali et on était sur notre 12. Mais oui, on s'est cédé le 12. Tokkoffaa Bon, allez, c'est pas grave, de toute façon je vais chanter. ijoolleen keenya J'espère que vous serez là. warroonni keessaa naa bilbilaa jirtanu Mais grave qu'on sera là. Super, c'est arrangé, tout va. naan bilbilina tokko kana lamaffaan immoo waan hin taaneef waan anaa waliin hin laallanne tokko poostii hin godhinaa yookiin maallaqa naaf hin kaffaltanuu yookiin immoo anaaf hooma tokko naaf hin gootanu Jaafarii ni sobaa Jafar akkasiin dhukkubsanni maallaqan goofandameenii naa banaadhee isin kadhadhe kadhattuu bichaa'on goofandameenii naa banaadhee isin kadhadhe an yoon dhukkubsadhe ofii kootiifan dhukkubsadha malee namni anaaf hin dhukkubsatu jechuudha isinii galee malee an dhukkubsadhus faayidaa tokko wanti isin naa buuftanus hin jiru ofii keessanii sodaattanii bakka seentanu dhabdaniiti kan isin naa bilbiltan malee yookiin dhukkubicha narraa baroo ittanii bilbiltan malee anaaf yookiin faayidaa tokko naa buusuudhaaf naan bilbille dhugaan isinitti maan isinii galee asirra baatanii immoo kan isin yaa cooftanu anaafi bagan isin bare guutuu keessan iyyuu namna nan gwaddeenyaa kooti jedhee akka maaliitti wajjiniin intinii jedhaa ture keessoodhaan dhufanii na haasofsiisanii sagalee tiyya fuudhanii miidiyaa irratti gadhiisanii Inshallah rabbiin naa fayyisu sin argadha ija keetti yoona billaan dhaabne an namaa miti haadha kootiin dhalanne rabbiin naa fayyisu rabbiin dhukkubarraa naa kaasu isini ani isiniif hin dhukkubsadhu waan dhukkubsadhe ofii kootiifan dhukkubsadha malee naaf hin dhukkubsattanu isin yookiin maallaqa wayinaa buusaa jedheetii asirratti gabbayeen himanne warroonni anaa cinqamaa jirtan galatooma namoonni baay'een keessaa naa bilbilaa jirtanu ani nagaa kiyyan jira kunoo hospitaala keessan intiniin kiyya naa kennamee qoricha illee fudhadheen jira qoricha fayyadamaan jira qoricha liqimsaan jira alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga bultii sadan tokko akkan bakka kana ciisu warri natti intini jedhameera kunooti namoonni immoo waan hin taane haasoftan dura of ilaalaa namni gizee qalladee qabatee jedhu Allez, allons-y. Le mec avec qui vous parliez là, vous le connaissez? Bien sûr, c'est un vieux pote. C'est lui le patron de la boîte qui fait bosser Moreau. namoonni irratti qalladaa jirtun rabbiin isin hin dhiisin akkuma dhukkubsadhe rabbiin isin haa dhukkubsu rabbiin akkuma bakkuman ciisaa jiru rabbiin isin haa ciibsu namni itti qalladdan guutuun keessan
akka nu kubsadee ciisaa kana rabbiin akkasi kana algaatti isin hambisu. Homaa miti anaaf. Yoon du'es alhamdulillahi rabbil alamin. Yoon jiraadhes alhamdulillahi rabbil alamin. Homaa miti. Koronaan isin qabeef hin du'amu. Garuu namoota baay'ee baga nama keessan bare. Hanga isin naa taatanus argeen jira. Hanga isin namaa dhimmitanus argeen jira. Ummanni keenya isin ummata biraatiin adda. Galatoomi walabummaa. Jaa namoonni baay'een keessaa na kaleessa irra natti dhaga'amee jira alhamdulillah. Xiqqoosi onneen tiyya keessi na gubuu dhiisa jira. Feenii feenaananiiranii. Du'aayinaa godhaa bakka jirtanutti wanti isinirraa eegamu du'aayinaa gochuudha. Du'aayinaa godhaa hundi keessan iyyuu bakka jirtanutti du'aayii qofa isinirraa barbaada. Ani nagaa kiyyaan jira alhamdulillah. Akka kaleessa irraadha. Hanga bultii sadii asin ciisaa. Bultii sadii narratti ilaalanii yoo rabbi na fayyiseef yoon fayyuu dhiise immoo nagaatti. Kanaan booda bultii sadiin qofa kananas ciisu. Namoonni tokko Jafar birrii YouTube irraa argachuu hedheeti. Yaa jamaa ani YouTube isa siin jettanu kanas haajaa isaan qabu. Ani YouTube isa jedhanu kana birrii YouTube irraa tuun barbaade ani.
yookiin immoo nafsii kootii irratti. Lammaffaa immoo Ça m'a fait du bien de voir mon père. Et puis tu sais quoi, je commence à m'habituer à la situation qu'il forme avec Pierre. Franchement, je trouve ça même drôle. C'est clair, je suis sûr que pour monter. manni keenya kun silaa gowwaadhumatu lafa yaa. Wallaahi sababa amaaraa ta'eeti silaa akka nama azzantu. Wallaahi nama azzanti. Nama meeqaa meeqa boo keessaan dhufee kana jajjabeesse. Keenya soba jechuudhaan ala. Utuu maalummaa namaa dhuftee qorattee hin bariin utuu ammaa lakkan ta'e. Utuu keessatti yaa utuu mana kiyya dhuftee qoratiin. Odeessiti. Mata gowwaa akkasii. Narratti bilbilaa artanu narratti hin bilbilina ana walaaluu barbaadan kun waan nagaadha alhamdulillah. Bah, en tout cas, c'est très gentil. Narratti hin bilbilina warroonni narratti bilbilaa artanu. Ana kunooti ana nagaadha keessaa narratti hin bilbilina maallaa gochuu narratti bilbiltan khalaas an fayyaa. Évidemment, c'est dans le métier. Oui, enfin, Amsterdam, Paris, ça fait quand même de la route. Ouais, j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aimé faire les antiquaires avec toi. C'est vrai? J'avais peur que tu t'ennuies.